Yoon an sirbee meeqatu na jaalataa hundinuu naaf na daawwataa kunoo maal sitti fakkaata? Yaa gawwaa kunoo hojii seexanaa hundumtuu daawwatee waan gaarii fakkeessee walii gadi mo'ate. Ani jiraachuudhaafi addunyaan makamee waan argadhe nyaadhee waan argadhe dhugee yeroon qaburratti bashannanee yoon jiraadhe maal qabaa lama bahee hin deebi'uun gaafan du'e achiin. Sagalee waaqayyoo dhaga'uu qabaattaa kadhannaa fi soomaan sagadii hundumtuu naa yaa waaqaa qulqulluu sirreeffadhu akkana ta'a. Egaa maatii waaqayyoo qophiin asirratti kennaa waliluu asirratti goolabnee jira bakka dogongora keenyaa nuuf sirreessaa jiricha kakaasee kanatti qabsiisee maqaa waaqayyoo ulfaatanii bakka dogongora keenyaa nuuf sirreessaa. Tole obboleewwan keenya eebbifamaa waaqayyo gooftanii sinaa eebbisuu kennaa qabdan irratti dabalee kennaa isaa isiniif haa kennu mana isaa keessa sinaa tursiifatu eebbifamaa isiniin jenna. Tole sagantaan keenya ammas itti fufee jira sagantaa muraasadha kan nu hafu kanatti aansuudhaanii obboleettii keenya lalisee faarfannaa tokko nu faarfatta. Sagantaan gubbaa jirta waan ta'eef sagantaa keetti fufii lalisee. Sana booda obboleettii keenya waan itti fufta jechuudha. Lalisee itti fufi. Faarfachuuf maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokkotti amee na faarfadha. Araarsummaan keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamitti gargaarsaa fi eegumsa ergamoota waaqayyootti amanii na faarfadha. Akkamiin tarii jedhee booda kolaaluu isumaa
Dhugaadha ergamoonni sitti marsanii dhugaadha ergamoonni sitti marsanii eeyyeen dhugaadha ergamoonni sitti marsanii dhugaadha ergamoonni sitti marsanii yaa miidhagduu akka aduu anuu si qabaa homaan barbaadu hunduu yeroo fi qabeenya addunyaa jalaalli kee ammoo maaram laphee keenya hunduu yeroo fi qabeenya addunyaa jalaalli kee ammoo maaram laphee keenya eeyyeen dhugaadha ergamoonni sitti marsanii dhugaadha ergamoonni sitti marsanii siinan jedha qulqulleetti an jaalala keen booji'ameeti osoo eeganuu baay'een baduu koo na gorfatteerta na waamtaadha koo osoo eeganuu baay'een baduu koo na gorfatteerta na waamtaadha koo eeyyeen dhugaadha ergamoonni marsanii dhugaadha ergamoonni sitti marsanii balbalitti ishee cufamtu jedhee dubbata raajichis qeeltu waaqnitti seenee ittiin ba'eera gongaatti seennee namni kan biraa waaqnitti seenee ittiin ba'eera gongaatti seennee namni kan biraa eeyyeen dhugaadha ergamoonni sitti marsanii dhugaadha ergamoonni sitti marsanii yaa miidhagduu leelemmanii abdiin qabu wansi dhibnaanii kennaa eebbatii atbaadhaa saddaa gongaa sinniisuu maaramsin jaaladhaa kennaa eebbatii atbaadhaa saddaa gongaa sinniisuu maaramsin jaaladhaa eeyyeen dhugaadha ergamoonni sitti marsanii dhugaadha ergamoonni sitti marsanii raajii ulfinni kee humni waaqayyoo si golboobee raajii ulfinni kee humni waaqayyoo si golboobee dhugaadha ergamoonni sitti marsanii dhugaadha ergamoonni sitti marsanii makeera girmaa hagleela oolee zalala makeera girmaa hagleela oolee zalala amaanii malaayii amaanii malaayii kellelawaa amaanii malaayii kellelawaa amaanii malaayii
وكانوا أقوا وكيوني أكارا وكانوا أقوا أمين أكارا وكانوا أقوا أمين وكانوا أقوا وكانوا أقوا وكيوني وكانوا أقوا وكانوا أقوا وكيوني عند زاري يامات يا درسان أمين عند زاري يامات يا درسان أمين أمان يا أمان يا درسان يا بلي أمات يا درسان أمات هدفان Amin. Maqaan Faaruuti. Maqaan Abbaa Faaruu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara haga baraatti kan hojjete kan eebbifame nuuf yaa ta'u eebbifamaa Waaqayyo Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamee Waaqayyo Gooftaan isaa eebbisu sagalee bara jireenyaa isaa si haa dhageessisu. Lafee kan jajjabeessu faarfannaa ergamootaa si haa dhageessisu mana isaa keessa si haa barsiifatu. Eebbifamee Waaqayyo Gooftaan isaa eebbisu. Hunduma keessan sa'aatii jalqabaa irraa kaastanii hanga yeroo kanaatti sagantaa adda addaa qabattanii dhuftanii kan gaggeessaa turtan Waaqayyo Gooftaan isin haa eebbisu. Isinis miseensonni waldaa kanaa keessummaa kabajaa guutanii waldaa keessan irratti waan nu affeertaniidhaa fi kabajamaa kabajanitti Waaqayyo Gooftaan